biyya keessa dhufee lafa kadhatee biyya keessa lafa gizee dhabe ala bahee mootummaa tana dhagaaratu miti biyya keessa teenyeeti itti himu jirra dhiira taatan koottaa biyya keessaati itti hima warra biyya keessa dhufee gaafa waa dhabe mootummaa tanarraa ala deemee mootummaa tanarra dhagaa haratu miti keessa teenyeeti dirree irratti itti himaa jirraa jechuudha wanni mootummaa tanarraa barbaannu hanga xurii qeensa jalaa takkan jirtu qabsoo uummata keenyaatiif lallabaa baane roorro uummata keenya keessatti gahaa turtee fi iyyaa baane hanga sagaleen nu jijjiiramtutti ammallee taanaan lafa fadhe jiraannaan hattuu miiseen jaraan ergaan itti deemtuu fi ergamtoota kijibaa warra biyya ka alaa taa'ee OMN'dhaaf maallaqan buusina amma booda gahee jechaa turee fi warra akka uummanni Jawaar cinaan dhaabbanne godhaa ture ka amma immoo deebi'anii nama gaarii fakkeessuudhaan eega biyya dhufanii waa takka dhabanii wan namni isaan fuunfatu dhaben booda garagalanii duula ijoollee Oromoodhaa walafaan deebisuudhaan ilmaan Oromoodhaa akka khasaaran taasisuu keessa gochi isaan godhu jiran layyoodhaa miti tana takka takkaaniin biyya keessa jira ka lafa kadhatees ka dachii kadhatees ka waa kadhatees ka gaazexeessummaadhaan miidiyaa kadhatees ka maal kadhatees takka takkaaniin gassaaxiluu ta'a nuti immoo mootummaa tana dura teenyeetti itti himnaa jechuun ija barbada goone mootummaan rakkoo qabdi rakkoo siidhaa sirreeffachuu qabdi obboleeyyan keenya lafa dirree dhawaa keessa wanni ajjeefamaniif takkan jirtu rakkoo kana ka uumu lafa san jiraannaan heeraa fi seeraaf dhiyaayisuun ta mootummaati warra mootummaa tanaaf hidhatee mootummaa tanaaf hojjanna je'ee deemu warra mootummaa tanaaf hojjanna je'ee mootummaa tanaaf qawwee hidhatee deemu kan garagaraa poolisa keessaayis makalaakaa keessaayis qaamota garagaraa keessaa qaama mootummaan tun akkan ceene barbaadduutu jira mootummaan tun mootummaa Oromoon gubbaadhaa bulchitu malee mootummaa hoggansa Oromoon gubbarraa jirtu malee mootummaan tun guutuutti ilmaan Oromoodhaa raayyaa ittisaa keessatti dhuunfattee Oromoon qoftiin qawwee qabattee deemu jirtu miti sabaa sablammii garagaraatu qawwee qabatee deema ka Tigraay keessa jira ka Amaaraatu keessa jira ka saba biraa hundaatu keessa jira ka kana keessa ergamee nama keenya haxaa'u jira jechuudha bombii fuudhee jira kanneen akka uummata keenya irra darbamu taasisuu jira jechuudha hubachuu danda'uunii fi beekuu danda'uun maaliif roorroon akkanatti ilmaan Oromoo irratti baay'atti maaliif dirreen Oromiyaadhaa dirree lolaa taati maaliif dirreen dirree dhawaadhaa dirree lolaa taati maaliif qe'een Oromiyaadhaa qe'ee boo'ichaa taati maaliif nutiin kun boo'icharra nu gatteessise wanni nurra duula jiraniif wanni nu afaan deebisu jiraniif wanni wal afaan nu deebisu jiraniif kufaatii teenya warra barbaad warra jalqabarraa kufaatii tanaaf dhaabbachaa jiru Abiy Ahmed akka muummicha ministeeraatti irrina qabaatata maleekaadhaa miti rabbii miti irrina isaa akka saba Oromootti akkatti himannu qabaachuu qabna hoggansi Oromoodhaa dhaabni Oromoodhaa hundi irrina qabata akkatti himannu qabna akka khaleetii miti irraan tana dhugaasa walitti himuu danda'u qabnaa jechuudha arrammoo roorroon daangaa dabarte tan sababa fadheenu dirree dhawaa keessatti fi lafa Harargee keessatti lafoota biraa hunda keessatti deemaa jirtu hundinuu hanqina mootummaan kun qaburraa irrina mootummaan kun qaburraa tana sodaannee mataa qaqqabanneeti miti nuti OPD of takkaa bitamneen beeknu fuuldurallee bitamuun teenyu namni nu bitateen beeku nuti namni nu osoo namni nama bitatee nama nu bitatu hedduutu jira namni nu bitateen beeku namni nuti namni teekistii itti ergee namarra bobbaasuu miti nuti namni maallaqa qarshii doolaara 50 namni namaaf ergee namarra nama bobbaasuu miti Oromoodha nuti qulqulluudha namarratti illee nama bobbaasnu maallaqa ergine namarratti illee teekistiidhaan naman kaasnu akka Oromootti dhiira taaneeti ija dura dhaabbannee waan dubbannee falman dantaa Oromoodhaa abbaa fadheef dabarsinee kanneen gadheen afaan muqaaxa goote hundinuu gadheen beekomsan qabne hundinuu tabiyya keessa dhuftee rakkoo Oromoo keessa jirtu abaar ummanni keenya keessa jiru hanqina hujiidhaa kan ummanni keenya keessa jiru beela ummanni keenya keessa jiru dhaba ummanni keenya keessa jiru rakkoo gadadoo hamtuu ummanni keenya keessa jiru hunda osoo arkanii hutub kan jeen dachii kadhatanii aangoo kadhatanii waan adda addaa kadhatanii biyya tanaa deebi'an hangan qaban namni biyya tana dhufee waa takkan kadhatin yoo jiraate Nazir Haji Nura Commander in Chief qofa rabbiin rahmataa godhuu fi obboleessa isaatiif biyya tana dhufee osoo mana mootummaa tokko dhaqee hulaa dura dhaabbatee waa takkan kadhatin
osoo nama mootummaa tokko waa takkan gaafatin akka dhufetti khabii harabiyyaa deebee Naziir Haaji Nuuraa qofa an qabriitiyyaan seenuu ta'a bor hundi dhuftee asii hudduu arraabuudhaaf caceetee dhabnaan gadheen waan if jaalattu fakkeessitee warri kalee qabsoo Oromoodhaa hongeessuu fi balleessuu irratti hojjechaa ture akka Oromoon arraantan wala afaan deebitee hongoynuu irratti hojjechaa jirti hundinuu irra guddaansi dhugaan lafa jirtu tana hundinuu hanqina qabdu qabdi hundinuu waan aarii qabduuf qabdi dhugaa Oromummaa san Oromummaa jechuun an Jeneraal Kamaal galchuudhaatiif oguu arra silaa Jeneraal Kamaal galchuu filmaataaf seene ani isaafiin voot godha ani deeggaraa isaati gaafa Jeneraal Kamaal galchuu jaarmee jaarraa abbaa gadaati wajjin walitti hinu Harargee Arsii gurgurtan jaanii warra nurra duulaa ture warra Jeneraal Kamaal maqaa jaarraatti gurguratan jee nurra duulaa tureetu arra Jeneraal Kamaal faars arra Jeneraal Kamaal wanni faarsaniif Jeneraal Kamaal khasaarsiisuufi malee Jeneraal Kamaal jaalachuufi miti gaafa Jeneraal Kamaal irra roorroon shaneedhaan deemtiif jechuudha mootummaadhaan wal dhoysisanii siyaasaa isaanii galii godhachuudhaaf Jeneraal Kamaal faarsa malee Jeneraal Kamaal jaalachuurraa miti arra warri Juwaar jo khakalee nuti Juwaar Mahammadiif xabaqaa osoo dhaabbannu naobsa warri khalee nuti Juwaar Mahammadiif Okay, networki biyyati ga biyya jirra tanafu networki dhaadun rakkisa jira warri gaafa nuti Jawaar Mahammadiif dhaabbanne falmin Jawaar Mahammad arrabsaa turan xiqqeessaa turan lolaani turan arraan tana qabsoo inni qeyroodhaa wajjin milkeeyse tana akkatti garagalee inni kufaatii keessa seenu warra isarra arraan tana isa ol daddarbaa jirutu jira jechuudha isa hongeessuufi malee isa jaalachuufi miti haqa walitti himuu danda'u qabnaa jechuudha qurrama qabna akkatti wal sirreessuun qabaachuu qabna biitituun biyya balaa ta'uudhaaf deemaa jirti Tigraay irraan tana yaa'iin isii keessa deemutti hin jirtu naannoo mootummaan Somaaleedhaa yaa'iin isii keessa deemaa jirtu naannoon Kibbaa yaa'iin isii keessa deemaa jirtu naannoleen Affaar yaa'iin isii keessa deemaa jirtu naannoleen biraa hundinuu Amaaraa yaa'iin isii keessa dirree yaa'iidhaa ummata yaa'iidhaa nu godhanii addunyaa biran nu fakkeessuudhaan ummata yoo aangoo harkatees ifiif aangoo walitti hin dhiisne ummata yoo aangoo harkatees ifiif waliin bulchine ummata yoo aangoo harkatees ummata biraa hammatee bulchachuu hin dandeenye ummata yoo aangoo harkatees yaa'ii irraa gad hin teenye karaa cufuu irraa gad hin teenye ifiif walir bobba'uu irraa gad hin teenye ta'anii akka addunyaa bira laalamu nurratti hojjechaa jiranii jechuudha hin beekne nutis karaa san irra deemaa jirraa jechuudha saniifuu nuti ammallee wanni jechaa jiru muumichi ministeeraa ilma namaati maleeykaadhaa miti kitaabni addaa ka isarra dhufee bu'een jiru amma 150 gabrummaa keessa turre nuti gabrummaa keessaa kabaane amma kanaawu masaraa katti seenne amma muumicha ministeeraa kana ka masaraa ol naqe qabsoo qeyroo haa taatu malee dhaaba Ihaadig yoo arra dhaabni Ihaadig kun muumicha ministeeraatiin ati aangoo qabattee biyya tasgabbeessuun dandeenye ati aangoo qabattee nagaa buusuun dandeenye ati aangoo qabattee namni du'uun dhaabne ati aangoo qabattee Oromoon si jalan deemne ati aangoo qabattee sabaasab lammiidhaan deemuun dandeenye bu'i janiin namni irra horuutaa akkuma gaafa Lamaariyaam buusanitti dammaqaa moqonnaniitu irra horuutaa jechuudha arra wal harka carqeessu jirra arra walirra bubboo jirra arra walirra duulu jirra gaafa dammaqaan dhufee achirra seene qeyroo meeqa ajjeesuu fi ajjeesisuudhaaf qophooynee jirra ilmaan Oromoo meeqa wareegamaaf qopheessinee jirra akkanuma qabsoon qeyroon kumni shanitti dhabamte tajannee dhaadannu san dammaqaan rabbaasnee hara manaa gallee haareetti lola oofna
keessa deebinee yaaduu danda'uu qabnaa jechuudha. Irrinoota qabnu akkatti walitti himnu qabaachuu qabna. Jallina qabnu akkatti wal sirreeffannu qabaachuu qabna. Yaa'ii lafa dheeraa irratti hojjetamaa jirtu tufi turteetu arraan tana balaa buusu jira. Biitti tun girgirooytee deemaa jirti. Dhiigni lafoota obboleeyyan keenyaa, dhiigni Mustafaafaa komaandarticha poolisaa, dhiigni san hundi irraanfanne. Nuti duraanuu muuxannoo katti qabnu hogguu qawween kaatee biyyaa baqachuudha. Nuti muuxannoo wanni itti qabnu ifiif wal nyaachuudha. Nuti muuxannoo wanni itti qabnu ifii wal hinaafuudha. Nuti muuxannoo wanni itti qabnu ana malee ati na biran kutiniidha. Nuti muuxannoo wanni qabnu wanni naan hin ta'in hallayyaa seentuudha. Nuti muuxannoo wanni itti qabnu hinaaffaadhaan niiraa namaa erginee namarra nama bobbaasuudha. Nuti muuxannoo wanni itti qabnu akka nama kaaniif quuqamee fakkeessine ifii wal balleessuudha. Nuti yoo muuxannoo ifii wal bulchanii walii amboomuudhaa qabna. Amma tokkichaa fi cinaa baatii jaabaatii torban tana keessatti Abiyyi ajeeffattee Oromoon dilana gizee irra duultu. Dhugumatti hanqina Abiyyiin qabu qofaaf immoo maali ta'etu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Garaa keessa seenanii dubbii. Haqa walitti himanii obbolummaan hin battu. Duriis haqa dubbachuudhaan qabsaawaa turre jechuudha. Galii adda addaatiif warra mufateetu jira. Waan adda addaatiif warra mufateetu jira. Dhugaa dubbanneeti bakka nu dhiite bulaa turre jechuudha. Dhugaa dubbanneeti kaleessa abarrasamaa turre. Nuti nama OPDO waan takkaan bituu miti. Nama abbaan fedhe waan takkaan nu bituu miti. Kaleessa hin bitamne, arraas hin bitamnu, boruus hin bitamnu.